Barsiiftuun barattuu isheetiin hojii manaa maaliif hin hojjenne jechuun reebichaa hamaa qaqqabsiiftee to'annoo seeraa jala oolte. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti barattuu kutaa lammaffaa mana barumsaa Salaam Barri sadarkaa tokkoffaa taate irratti hojii manaa maaliif hin hojjenne jechuudhaan adabbii reebichaa humnaa olii barsiiftuu raawwatte irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee beeksise. Biirichi miidhaa raawwatee hordofee tarkaanfii hatattamaa fudhachuu kan beeksise yoo ta'u, barsiiftuun haadha ta'uu irra darbee dhaloota qaruu lammiilee boru biyya dhaaluu oomishuu waan dhaloota ammaa fi addunyaan keessa jirtu gochaa hin madaalle kan raawwate waan ta'eef gochaa seeraa maleessaa miti jechuun dubbatan. Gochichi akkuma raawwateen hordoffii gadi fagoo taasisuun battalumatti barsiiftuu reebicha hamaa kana raawwate to'annoo seeraa jala oolchuun qulqulleessaa jiraachuu himan. Dhimmichi seeraan akka ilaalamuu fi barattuun miidhamtee yaalaa argachuudhaan guyyaa boruu eblaa 24/2017 gara barnoota idilee isheetii akka deebitu himan. Gochaan akkasii akka hin raawwannee fi kanneen birootiif barnoota akka tahuuf tarkaanfiin fudhatamuu dubbatan. EBCtu gabaase. Oduu waliin an barsiisaa Abdii Luccetii waliin turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa. Turtii gaarii.